Harkaafuni akka mirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa oduun sa'aatii kanaa isinitti wajjin anaboo maqaa soota amma xumuraatti nu faana taasisan jirna. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu godina Booranaa magaalaa Yaabeellutti piroojeektii misoomaa garaagaraa eebbisiisaa ooleetti jira. Jilli mana barumsaa bultii addaa Ifaa Boruu sadarkaa lammaffaa birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 ijaares eebbisiiseeti jira. Mana barumsaa kanatti siidaan Sheek Bakrii Sappaaloo eebbisiisuudhaan mooraa mana barumsaattis biqiltuu dhaabuunis gabaafameeti jira. Akkasuma waajjira maallaqaa godina Booranaa birrii miiliyoona 92 oliin ijaarames eebbisiisuun ijaarsa mana barumsaa bu'uura boruutiifis dhakaan bu'uuraa kaa'amuunis gabaafameera. Aanaa Miyyootti daandii Silaalaa Sololaa birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 47 oliin hojjetamee jila Obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamuunis eebbifamuun gabaafameeti jira. Komishiniin idil addunyaa sarbama mirgaa namoomaa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame akka qoratu mana marii mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin hundaa'ee ture gara biyya akka seenuuf Itoophiyaan eeyyamuun gabaafameeti jira. Komishinichi gara Itoophiyaatti seenuudhaaf mootummaan Itoophiyaa irratti eeyyama argachuu maddi oduu Faransaay AFP'n gabaaseeti jira. Miseensi komishinichaa gara naannolee garaa garaatti socho'uudhaan qorannoo gochuu akka danda'an mootummaa Itoophiyaa hayyama gaafataniiru jechuudhaan AFP'n gabaaseeti jira. Manni marii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii komishinii idil addunyaa sarbama mirgoota namoomaa waliin waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame qoratu kan ijaaree bittootessa darbe keessa ture. Yeroos Itoophiyaan murtee ijaaramu komishinii idil addunyaa kana akkaan fudhannee beeksiftee qaamoleen tokko tokko yaa'ii mana marii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fedhii siyaasaatiif ittiin dhimma ba'aa jiraachuu jechuudhaanis qeeqaa turuun ishees kan yaadatamudha. Komishinichi akka ijaaramu dhimma keessoo biyyattii keessa yaalii godhamu ta'uun eeruudhaan komishinichi akka hin simanneef tumsa akka hin goones ibsuun ishees kan yaadatamudha. Qaamni kun gara biyyaatti akka seenuuf hayyamamuu ilaalchisee mootummaan Itoophiyaatti oduun kun qindaa'utti wanti ifatti dubbatamee hin jiru. Tooftaalee burjaajessaa onlaayinii Fiyaas jedhamu namootiin maallaqa isaanii dhaban qaamolee seeraa kabachiisotaatiif eeruu akka godhan waamichi taasifamuun gabaafameeti jira. Tooftaalee burjaajessaa onlaayinii Fiyaas jedhamu namoota maallaqa isaanii dhaban qaamolee seeraa kabachiisotaatiif eeruu kennuun tumsa akka taasisan tajaajilli tikaa faayinaansii waamichaa dhiyeesseeti jira. Daayirektarii kominikeeshinii tajaajila tikaa faayinaansii obbo Indaalee Asaffaa akka ibsanitti yeroo gabaabaa keessatti bu'aa qabeessa isin taasisna jechuudhaan miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan qaamoleen hojii burjaajessaa raawwatan dabalaa dhufuudhaan dhaabbata odeeffannoo fi tikaa biyyaalessaa waliin hojiileen garaagaraa hojjetamaa turuunis gabaafameeti jira. Gochaan onlaayinii Fiyaas jedhamu miidiyaalee hawaasummaa fi onlaayinii gargaaramuudhaan qaamolee hojii burjaajessaa hojjetan keessaa tokko ta'uu akka danda'us eeraniiti jiru. Gochaa kana qaamoleen raawwatan abdiin jirre nama keessatti uumuudhaan namoota burjaajessaa jiraachuu eeruudhaan hawaasnis seera qabeessummaa isaa utuu mirkaneeffatin hawaatummaa yakkichaa akka babal'atu taasisuu irraa of akka qusatus gabaafameeti jira. Sagantaan nyaataa addunyaadhaa Itoophiyaatti sababa beelaa uumamaa fi namtolcheetiin lammiileen miiliyoona 20.4 deeggarsa nyaataa akka barbaadan gabaaseeti jira. Itoophiyaatti waggoota darban hiyyummaa hir'isuudhaaf tajaajiloota hawaasummaa guutuuf jijjiirama fooyya'aa galmeessuus gabaafameeti jira. Lammiileen hirkattummaa deeggaran guyyaa guyyaa keessaa akka ba'anii fi of akka danda'aniif xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'us kaafameeti jira. Kana malees lammiileen deeggarsa tantamaa barbaachisan adda baasuudhaan haalduree tokko malee deeggarsa maallaqaa fi nyaataa taasisuun kan itti fufu ta'us beeksiseeti jira. Biyyattiin sagantaa nyaataa barnootaa manneen barnootaa eegaltee fi qonnaan bultoota galii gadaanaa qaban fooyyessuuf deeggarsa barbaachisaa akka taasisus sagantaa nyaataa addunyaa beeksiseeti jira. Gamtaan Awurooppaadhaa inisheetiivii gaanfa Afrikaatti deeggarsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu komishiinarii tumsaa idil addunyaa gamtaa Awurooppaadhaa Yo'aataa Eerpleen ibsaniiti jiru. Waltajjiin marii ministeerota inisheetiivii gaanfa Afrikaa 13ffaa irratti komishiniin Yo'aataa Eerpleen akka himanitti inisheetiiviin gaanfa Afrikaatti walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuudhaaf gumaacha olaanaa waan qabuuf gamtichi deeggarsa kan taasisuuf ta'us beeksaniiti jiru. Wabii nyaataa fi lammiilee balaa garaagaraatiin miidhaman dandamachiisuudhaaf deeggarsa taasisan gara yuuroo miiliyoona 430tti guddisuus beeksaniiti jiru. Gamtaan Awurooppaadhaa Itoophiyaatti hawaasa sababa beelaa garaagaraatiin rakkoof saaxilaman
argaman deeggarsa kan itti fufu ta'us eeranitti jiru. Fedhiiwwan bu'uuraa fayyaa fi barnootaa guutuudhaaf deeggarsa yuuroo miiliyoona 81.5 taasisus ibsanitti jiru. Maricha irratti ministeera maallaqaa Itoophiyaa dabalatee Keeniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa akkasumas dhaabbileen tumsitoota hirmaataa jiraachuunis gabaafameetti jira. Magaalaa Baardaar keessatti miseensi poolisii federaalaa maashinii ATM irratti qarshii argatee baankiif deebisee jajamuu irratti argama jedhameetti jira. Udii Musaa bal'insaa qaba. Naannoo Amaaraa magaalaa Baardaaritti miseensi poolisii federaalaa maashina ATM irraa qarshii lakkoofsaan 4,000 itti tilmaamamu agareefim baankichaaf deebisem baankichaafim qaama garaagaraatiin dhaadheeffamaatiifim galateeffamaa kan jiru yoo ta'u gabaasni hojii fakkeenyummaa gaarii qabuufim dhiyeenya kana Baardaar irraa dhaga'amaa jiru kun ammoo amanamummaan iddoofim yeroo akka hin filanne lammiiwwan biyyattii kan barsiise jedhamaatti jira. Hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu kun ammoo iddoo hundatti babal'isuudhaan lammiiwwan muuxannoo gaarii akka qooddatanii bakka maratti fayyadamaa akka ta'an taasisuun gahee hunda keenyaa ta'uu qaba miira jedhuun taatee dhiyeenya kana ammoo naannoo Amaaraa magaalaa Baardaaritti ta'e kana kan isiniif qoonne ta'uu SNF himam. Gabaasni gama fuula Facebook baankii daldala Itoophiyaa irratti maxxanfamee jiru tokko ammoo nagaa fi tasgabbii biyyaa akkasumas ammoo hawaasa irraa yakka ittisuudhaaf poolisiin imaanaa guddaan akka itti kenname ifoomseetti jira. Itti gaafatama guddaa kana bahuudhaaf ammoo poolisoonni naamusa hojiitiif amala gaarii gonfatan qabaachuun barbaachisaa akka ta'es ni ifoomsa. Saajin Istaaluu Tasfaayee Isheetee jedhama. Poolisii federaalaa hojjetaa reejimentii 14 kutaa to'annoo yakkaa kan ta'an hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu isaatiin ammoo guutummaa biyyaatitti dinqisiifatamaatiif dhaadheeffamam saajina jirudha. Saajin Istaaluun gaafa waxabajjii 11 bara 2014 magaalaa Baardaaritti kan argamu maashina ATM damee Abbaay Maadoo jedhamu irraa birrii 4,000 arguudhaan amanamummaa olaanaadhaan damee baankichatti deebisee kennuu isaatiin dinqisiifatamaatti jira. Baankiin daldala Itoophiyaatis ammoo gocha ajaa'ibsiisaa miseensa poolisii federaalaa kana kan hordofem baankiin daldala Itoophiyaa damee Abbaay Maadootis ammoo Saajin Istaaluu Tasfaayeetiif waraqaa galateeffannaadhaan kallattiidhaan saajinichaaf barreesseeti jira. Poolisiin federaalaa hojii eebbifamaa kana hojjechuu isaatiin galateeffatamuu biras achi dabarem poolisii federaalaa hojii eebbifamaa kana hojjechuudhaan hojii fakkeenyummaa gaarii qabu kana lammiiwwaniif qoodem akkasumas ammoo miseensota poolisiitiif qaama nageenyaa maraaf qoodee kanaaf ammoo hojii galateeffannaatiif dhaadheessuu qofa osoo hin taane jajjabeeffamuu akka qabus miirri lammiiwwanii gama fuula miidiyaa hawaasaa garagaraa irratti maxxanfame ni ifoomsa. Nageenya biyyoota kaawwanii eeguudhaaf biyyootni Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa neetoo waliin hiriiruun murteessaa ta'uu ishee gabaafameetti jira. Borumashee bal'inaa qindeessira. Waldeenaan naatoo bara kana Ispeen magaalaa Maadiriditti biyyootaa fi hogganoota mootummoota biyyoota miseensota naatoo ta'anii fi warra michuu isaanii ta'an waliin waxabajjii 28 kaasee haga 30tti gaggeeffamaa ture dhumatee jira. Naatoon sirna nagaa waloo jedhamuun bara faranjoota 1949 waraana addunyaa lammaffaan duuba biyyoota 30 kan hundeeffame yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa kun ammoo haleellaa qaama sadaffaa irraa walitti fi jedhanii walii galuun ture. Waashingtan sitti kan dhaabbatan teessoon guddaan dhaabbata waraanaa kanas Beeljiyen Bruuselsitti kan argamu yoo ta'u afaan Ingilizii fi afaan Faransaay ammoo akka afaan hojii isaaniitti kan gargaaraman eega hundeeffamanii asillee sochii waraanaa naannoo Balkan baha jiddu galeessaa kibba Eeshiyaatii fi Afrikaa keessatti hirmaachuun maqaa horatanii jiru. Amma ammoo buufata waraanaa isaa biyyoota baha Awurooppaa keessatti daraan guddifataa ka dhufe dhaabbanni kun weerara Yuukireen irratti Raashiyaan raawwatte hordofuun loltuu fi buufata waraanaa isaa biyyoota
biyyoota baha Awurooppaa keessatti baceeffatuu fi hujataa akka jiranillee ibsanii jiru. Barreessaan ol aanaan humnoota waraana naatoo Jeensi Steelenberg ammoo waldeennaan tun milkiin akka hobbaate addeessanii jiru. Murtoon Maadiriditti fudhanne gamtaan keenna nagaa eegsisuun walitti bu'iinsa ittisuu uummata keenyaa fi gatii keenyallee ol kaasuu fi akka itti fuufnu irratti walii gallee jirra jedhanii jiru. Nagaa biyyoota keenyaa eeguu fi biyyoonni Awurooppaatii fi Ameerikaan kaabaa faa waliin taanee dhaabbata kana keessatti waan cimaa hojjetaa jirra jedhanii jiru. Hoggantoonni fi michuuwwan naatoo jijjiirama bu'uuraa kan ittisuu fi irratti xiyyeeffatu fiduu irratti walii galuun humnoota isaa ammoo baha Awurooppaa keessatti haga 300tti baceeffatuufillee akka jiran hogganaan naatoo Jeensi Steelenberg dubbatanii jiru. Biyyoonni akka Finlaandii fi Siwiidin gamtichatti akka makamanis waldeennaa kana irratti affeeramanii jiru. Michoonni dabalataan Yuukireenii fi deeggarsa yeroo dheeraa karaa paakeejii gargaarsa waliigalaatiin ciinfamee akka irratti hojjetamus irratti waliigalameera jechuun hogganaan naatoo Jeensi Steelenberg dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo walgayii naatoo Maadiriditti taasifameen duuba yaa'ii oduu gaggeessanii ka turan yoo ta'u biyyoonni baha Awurooppaa humna waraanaa cimaa ijaarratu akka qaban dhaamanii jiru. Ifii isaaniitillee ammoo weerara Yuukireen irratti Raashiyaan raawwatte sababeeffachuun waraana bacaa biyyoota Awurooppaa keessatti bobbaafachuu fi akka jiranillee addeessanii jiru. Bulchaan Raashiyaa Vilaadimir Puutin ammoo yoo humnootiin naatoo Finlaandii fi Siwiidin keessatti bu'uuraalee waraanaa dongoratan taate Raashiyaan deebii hosee ka isaan madaaltu ni kennitiif jechuun akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutin kana yennaa jedhan ammoo biyyi isaanii Raashiyaan biyyoota lamaan kana waliin akka Yuukireen waliin rakkoo qaban akka hin qabnellee yaadachiisanii jiru. Biyyoonni kunis waan fedhanitti makamuu danda'u garuu ammoo waan isaan miidhutti atoo dabalamuu dhabanii gaarii ture jechuun dubbatanii jiru. Dubbiin keenya kunis ammoo akka gorsaatti ilaalamuu qaba malee akka doorsisaatti hubatamuu hin qabu jechuun addeessanii jiru. Pireezidaanti Vilaadimir Puutin amma ammoo yoo kutaaleen waraanaatii fi bu'uuraaleen misoomaa warra naatoo naannoo kanatti bobbaafaman taate bifa daa'itii ta'ee fi akkaataa daa'utii ta'een deebii ni kennina jechuun akeekkachiisanii jiru. TV5 irraa oduun isin bira gahaa turan xumuranii jiru. Qophiileen keenya TV5 irraa afanitti fufu nagaatti.